وانا سيرجو كنينا صوبيت وصوجان اجرتو جيني ومتى دلوقتي باورين كريسا سيدو فارا برا متى دلوقتي انا رد ارجو متيو بربادي اكبر بادي سمي قلبا فتشودان بيس I don't care بك لما نكون بايتو كسكت اجرا اينيوما كان كانت ميسنجر اجرا اتي مالف كان غوچون كباد برباد سنجر اجرا واني دوجچو غروم كدان سيفتان جوجچو سيجمر اني ومني كينيا كدان انتو سيجمر ومني كينيا كبجان انتو سيفكلي كانت تجبسملي واني ترى استاذه ترجين جدي شك فنسرا ولا يمكن انا تو وان دكا بيشاكي كان فلاتو كيت فادن نكو مالي كبجا اتقبدو وانا تجباتي هركا قبدو وانا تجبيفتي هركا قبدو غوتو ارغاجي isa kana mo ummatichatti gadibaase hime jira jechuudha garuu isa ati qobatti baattu kana ani fi wajjin baachuun dandeenye sin jedhaa jira isa kana mo yoo ati waan si gaafa debdeebii hin kennitu ka ta'u taate anammoo akkatti harka si micciiree ati dhuftee itti dubbatu si godhaa jechuudha ammallee waadan kiyya waadadha dhageeffadhu kana Dugasin jet. Dugasin bakka hiriyaan tajirtu kanatti akkasuma gaafa zaman ustaaz bayaani wallotanillee intala kanatti mobiilatti argee jira uffatuma kana. Sigale maqaaleen kanu isii tana akka hiriyaa keessatti fudhadha yookaan immoo nama sirriitti sitti dhiyaate jedhee yaada. Kanaafuu yaa garuu qaamni sadaffaan tokko osoo seenne ka dursa dubbii waan maraa dubbannu anaasi qofa anaafi siifi anaasi qofa ergasii ammoo qaamni sadaffaan seenuu waan barbaachisu leetti fakkaatu yoon seena barbaachisa ta'e isii tana sigalee yookaan hiriyaa ta'e tana itti himuu dandeetta kanaaf isa kana asitti sirraa gabaasuu barbaada kanaammoo uummata fuula duratti gabbaatee awwalli guddaa nama barbaadu waan naasii waliin haasofnu jira achi booda ammoo dhugaatii yaabsichi bakkiyya akka uummatatti himtu barbaada malee wanni guddaa sirraa barbaadu hin jiru. Maqaan seen harkaa bade eenyu maqaa seen harkaa bade booniyye daqeettaasee dhugaan siin jedha booniyye daqeettaasee keessaanii dhaxxee keessaa addaa softee tulaa biidoo qullaa waraabinaa ergii qullaa biidoo nattaasee yoonni siin jedhe didi malee dhaqiti nagaa gaafadhuuti maal barbaadde silkii iimoos harkaa fudhadhu waan feete harkaa fudhadhuuti nagaa wajjin haasa'ii sagalee keemmosi waraabaa waan baalagee wajjin haasa'ini isanni siin jedhu sanallee atillee waraabadhu kaa silkii tokko irratti maa gowwaa taatee mucattiin dhugaa rabbii maajoo siqaa nyaachisee indee maajoo namticha kanatu arganii qaagodhanii ajjeesanii dhugaa maali mucaa dhiiga danfisee anaa nyaatu dhugaa rabbii dhiiga danfisee wayyoo anaa nyaatu riba malee bulaa arti wene kabbaat xorinnatu nateen naqo bahal of keessaa dileetiin gootuun jedheen of keessaan baaftu namoota kamitti keessaa baasuu dadhabe ani bar koominti barreessee fi dadhabe feesbuukii jala dee edaannee biloo kiyyuu na godhaa jiru ijoollee horitti barreessu kana biyya na yaaddu akkin jedhe akka tattaasaa nuun qabanii ijoollee argatanii inni Afrikatti isa rakkabe eeban anaa nyaatu garaan nyaattee yoona. Waraqama keetiin yoo ittiin dubbattu eenyummaa kee itti himuu dandeessamti yaani eenyu akka taate ofiin barsiistaan isiitti jechuudha. Raqamni maaliin? Bilbila kaa maaliin ittiin haasaa jiraa jirta? Okay, bilbila yaa. Bilbila isiin keessa nanaa isii waliin haasa'uun ammas duuban barreeffama wajjin haasa'uun akkuma gara keessatti yoo barbaachisaa ta'e gara miseenjaraatiin waliin haasa'uunee walii kennuu dandeenya. Siin innaa kenni dallee kennaaf. Yo ammo barbaachisa maali messenger kiyyan naqxee shitaa softa yaani jennati dawaltu maulumana sawa jira mami ante maulumana sawa jira messenger ani nati dawaltu asi achi keessatti wal karakkaraan turre isatti ma kabbadhaa baran nuti kan kee feena bar nuti bar kan keetiin akka nu dubbistu feena malee kan kiyyaan deemtee namoota na dubbisu ani dubbisu walaalee immoo maal naaf godha sansi kadhachuutu jiru garuu akkaawuntii kan keetiin siin jechuu jira yookaan tiktookii kan kee yookaan feesbuukii kan kee siin jechuu jira baran malee kan kootiin deemtee nama na dubbisu kan kootiin deemtee seenaa dubbisu yaani kabajaan sittaasaa ture
akka waan bar an sibira jiruutti haasa akka waan qabeenyi keessi harka jiruutti tanaasaa jira bara ati akka waan qabeenyi keenya bira jiruutti haasaa jirtu bara ani akka waan qabeenyi kiyya namni saametti akka waan qabeenyi kiyya saamtetti anaasaa jira bara ti gadhachaa bara situn harka jira bara akkuma teettu kanatti guutuun kee ani tokko farratti siyaasa oofaa hin jiru siif galee ani wanni barbaade yoo jiraate suuraan yoo jiraate viidiyoon yoo jiraate maaloon yoo jiraate ani dhimmi sun dhimma kiyya malee dhimma hawaasaa miti dhimma nama takkaa miti gabtu kalaa idalla garuu ani nama siyaasaa miti meeshaa maaltu jira yaani meeshaa waraanaa wayii dhoksee of harkaa qabamu lubbuu namaa baasee of harkaa qabamu wayii haqa namaa nyaadhee of harkaa qabamu ati eenyummaa kan kennatti wallaahi kaleessaraa jalqabeeti nan si kadhachuu jira maanni isaa namichi rukutamaan kuni abbo rabbi isaa gombifame walaa kabanyuutiisi gombifame Yona kage mo na je sa jo. Sa fitadde jira. Warra zali jirtan dhageeffadhaa guutuu. Ana tobsa fitachuu qaba moo si tobsa fitachuu qaba. Warroonni zali jirtan dhageeffadhaa. Wanni si barbaadan. Disti baratti waa'ee dhuma kiyyarraa saawwa. Darraa naa kenni. Ati saa Oromoo miisanii qabdu yaani. Afaan kee qabaddu miyuutii qabaddu. Miyuutii qabaddu iyyuu miyuutii qabaddu. Qoy al tokko haa dubbatu ayyee dubbadhu al tokko. Kasin jechuu jiru dhageeffadhaan. Maal barbaade? Kan sin jechuutti jiru. Ani qabeenya keetti harka jira. Uummanni asala jiru kun eessatti si oofaa jira beektaa? Nutu si jira. Haayisoo bakka akkasii akkan riskii kee guutuu biratti fudhatanii akka waan bara harkaa qabaniitiin sitti haasaan boru yoo wanni tokko gabba'e duuba kanaa cabcaabii wajjin haaju. Marti jechuudha. Atammoo kunilaa si injifatee jira. Ani bara ati maallee hincataa jira wayitaas baatu kana si gara wayita keessa wajjin haasoo nama nagaya. Ila sitini. Uummanni asala jirtan dhageeffadhaa. Uummanni asala jirtan obsa fixadhee jira. Na dhageeffadhaa. Obsa fixadhee jira. Waan dhufu hundayyuu dhageeffadhaa. Waan dhufu hundayyuu ila obsi. Waan dhufu hundayyuu abdiin egaa seenaatillee dhagaye. Hariyaan seenaa binti Hussein. Laal. Warri asala jirtanillee dhageeffadhaa. Kana caala si kadhachuun fedhu. Kini kana booda ammoo kana kadhattu. Akkasii taate 100% beeka. In amanallee. Ammoo zooroo harkuma kee keessallee akka deebitee harka kana keessaa dubbattullee 100% dhibbaan dhibbatti amana. Ani laasiin kadhadhu nama tokkicha sii miti jechuudha. Ani kaleessa Oromoon hundumtuu gaafa narra duulan nama takka gadi ba'ee hin kadhanne ishee nama takka illee maaf narra dubbattan jedheellee waa takka wanni hin jedhe. Ani nama ofitti amanamummaa qabudha. Siif galee siin kadhadhullee si kadhachuuf illee hin jiru. Alamma nagab. Anatu si kadhachuu jira bara amma. Baay'ee tokko si kadhachuu jira bara. Oromoon tiiftuu gubbaa jiru tiitisa. Anas hin jedhe dhageeffadhu. Tiitisni baay'ateef qodaan buqqisu. Achumarratti taphatamee wal rasaa ta'ee si galee. Baay'ateef qodaan buqqisu laa. Nu arrabsaa. Albaa fincaaccaa bu'aa. Laana sitti maa. Oromoon tiiftuu. Oromoo tiiftuu kuma tokko kasi ilaaltu kanarra. Ana tokkocha kanatu iyyuu hunda isaanii hin caala. Sitti maa. Du'een malee waa takka nama. Hin caala akkam jedhe tiitisaan qodaan buqqisu achumarratti iyyaa oola malee achirra zoore. Isaan kana jechuun ati uummata kanaan jalatti ilaaltee laayikii midhaamin waan akkanaa kanneen ilaaltee hojjettee ati ammoo wokkin jettu annaa yaayamee ta'a. Wokkin jedhin si galee. Kanaafuu karaa gaaggayi. Waan uummata kana caala kasi fayyadu kaarkaasi qabu ana siin jedhe bara. Imanu. ምንም አታመጣም። ምንም ማለት ነው። ነገር ካለ ብዙ ነገሮችን በእጅክ ላይ መያዝ ትችላለህ። እኔ ዶር ከራቀባችሁ ደንደስ አነገር ወፈር ካነን ቀብዱ ተስማማና wanni guddaan nama barbaadu yaadicha kee kana uummata kanarratti jechaati jettu kana gaabbii takkan qabu. wantoota hedduu wariif akka gaabbii hin qabne ani wariif akka gaabbii hin qabne warra azala jirtanillee azala teettanii isii dogoggorsiisutti yoo deemaa jirtan waan barbaadan saniin argattan miira keessa nagalchuuf deemaa jirta waan ta'eef anillee nama obsa mataa kiyyaa fitadhee jira. Kanaaf ati galatoon seenaa inti Hussein mootii mana wayitu nagaa
jira baran. Nanim nagar ingab ila sittin ma AB nama yoo baasti illee jirtu. Seenaa dubbachuu fi amma yaani kan hin jedhu obboleessa kiyya atiyyuu hin beektaa akka Oromoon nuti dhugaa dubbachuu fi afaan tokko dubbataa Oromoodha waliin jedhaa obboleessa obboleettiidha waliin jedhaa bineensa walitti ta'uun hin barbaachisu. Akkuma nama siin jedhee isiinillee maalummaa kee beektee sitta dubbattu wal arrabsuun wal xiqqeessuun haybii walii bakkee wal baasuun gaarii miti. Atis gaafa dubbattu suuraa kee fuula kee arguu baannus nama guddaadha. Maashaallah namallee dubbii beektu fakkaata asirratti yookaan dalgistee dubbattus waan barbaadde haasoftus nama maatii qabdulleedha. Namni maatii malee jiraatu hin jiru. Eenyumtuu maatii qaba. Mucaan kunis maatii qabdi. Atillee maatii qabdaa, hiriyaa qabdaa. Nama taatee nama malee jiraattu, nama waliin jirta. Kanaaf rakkoon fedhellee hoo jiraate miidiyaa kanarratti wal baasuun hinumaan barbaachisu. Akka nama tokkotti isiin ani eenyummaa kee hin beeku, ati eenyunni hin beeku keessaanillee gaafadhe ani san beeku jette. Kanaaf obboleessa kiyya eenyummaa kee si bartee rakkoon fedhe hoo jiraate akka nama tokkotti namni badiisaa beekee dhiifama nama gaafachuun beekumsa yaani dhiifamni ulfina malee yookaan salphina miti. Dhiifamni waan gaarii waan ta'eef isiinillee akka nama tokkotti dhiifama si gaafachuu dandeessi. Booniin ana qofaaf hiriyaa taate yookaan ana qofaaf obboleettii taate siifillee obboleettii akiraati. Yoo musliima taate obboleettii kee akiraati. Yoo musliiman taane immoo Oromoodha dhiiga keeti yaani. Siigalee kanaaf namni afaan biraa dubbatullee maaf nutti kolfaa. Dammoo miidiyaa kanarrallee nama hedduu nama nuti nuun arganu jennu nama nu argu hedduu jira. Hatta haatiniif abbaan keenya miidiyaa kana hordofuu jiran nu argu jiran waan nuti goonu hunda jechuudha. Kanaaf obboleessa kiyyaa wallahi jireenya biyya duniyaa kanallee dheeraan jiraannu gabaaba jiraanna haga feene akka feene taanullee